yeroo itti dabarfadhee ilmaan irraa dadhalee hamilee isii cabsee fatiyaan nama tuffatanii miti barbaaddee ganda sagal dhayxee haadha sagal jala dhayxee kammaan isii olii ati barbaaddu helikoptera isii bittu moota xiyyaara isii bittu barbaaddu tun silaafuu tayyuu ta'ama ililii jedhanii tajala deemtu tun ta guyyaan ka iman hirribaan wajjin siin jettu tun barsiyaa namni har'a sibboonu فتيات ري بربار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردوتو تافي كبجمتو تكي أكم نجاكيسا نفيا جرتو بكم جرت نجين نكية السنهاجو ربي انتكو فيك تزناك هاتو سنين جلا إيجاجا الرالي ولد الشانة مالين ديبتيجو كيساني نفو هردوتو تافي كبجمتو تكيا يوغمتي الرواني ديبيه في تكفى isin ummat oromoo ummata qaqqaali ummatan hordofu kan isin galatoonfachuutu isinii mala kabiyya keessa jirtan kabaargama jirtan ka jireenya jiruu biqaa akkuma nuhi biyya namaa kana keessa baqattanii jiraattan rakkoo obboleettii teenna akkanatti nu wajjiin hordoftanii dhibamtanii fi akkanatti dhugaa isii ragaa bahuu keessaniif fatihaan nama gaarii tahuu ragaa bahuu keessaniif hedduu onirraa isin galatoonfachuu barbaada wallahi edaa namni keenya hangana guutuu walii quuqamaa jechuudha maasha Allah hedduu isin galatoonfachuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanatti aansee egaa isin galatoonfadhee har'allee wanni dubbachuu barbaadu waa'ee dhimma obboleessa keenyaati jechuudha dhimma obboleessa keenyaa akkasumas ammallee kabajamtuu nama gaarii obboleettii teenya Fatiyaa jechuudha. Egaa dhimmi kun furmaata hin arganne dhimma furmaata argatee miti jechuudha. Bahar obboleessa keenya akka gorsaatitti gorsuuf hin dhufe garuu immoo gorsi wallaahi hordoftoota keenya silaa jechi hordoftoonni keenya jedhan odoo isa qajeelchee bahariin isa qajeelcha jechuudha. Namni kun haati warraa ofiituun jabduu tahuu namni hin argu yeroo immoo namni sitti hime arguu qabdaati. yoo duraa dogongortellee haadha mana keetiitii tuffattellee tabiraa isii akka caaltu yoo sitti mul'attellee isiin tun ta'a nama irraa geeffadhee yeroo itti dabarfadhee ilmaan irraa dadhalee hamilee isii cabsee qaama isii shababummaa kaleessa san irraa fixee har'a mootiyyuu ani dhiiraa huma lubbuun tiyya feete dalagaa tabiraa irra fuudhaa akka fedheen godhaa nin jijjiiraa jiinsiin godha laa hin taatu akkas dubbiin haati warra keetii takaleessa isirratti jaalala barte takaleessa isirratti waamara barte ta ilmaan babbareedaa kan isirra argattee baabaa jettee si waamte ati abbaa tahuu abbaa ilmaa tahuu gaafa durii si barsiifte isiisantu qaaliidha. isiisantu jabduudha isiisan jabeeffachuu qabda yoo maka fuutus taate yoo ta duraan tolfanne yoo ta awwalaa tanan qabanne ta lammataa taati fuutee qabattu hin jirtu jechuu baara obboleessa kee nasiyaa akka obboleessa keetitti dhaamsa siidhaan akka hiriyaa tokkotti dhaamsa siidhaan hiriyaan ofii tokko kaleessa fedhu haa rakkatu fedhu akkuma ka'een bal'ootti haa bahu jiruun duniyaa isiin humadduu qabu lama takkaa rakkattee wayitti baata takkaa rabbiin si qajeelchee gaahuma kaaturraa odumaan rakkanne as deemtee as geessaa jechuudha ilmaan kana hurtaa jechuudha. Anarra wanni sii dhaamu dogongora kana dhaabbattee of laalaa hin jirtu ati dogongora amma dogongorte kana dhaabbattee of laalaa hin jirtu bar yaa obboleessa kiyya yaa hordoftoota kiyya mee isinilleen yaada keessan nu gumaacha yaada kennaafi gorsa yoo kana gootaat ima arga viidiyoo keenyas ima arga waadhas jettanis ima arga namni yoo dubartii takka yoo tuffatte yoo haa jennu garuu fatiyaan nama tuffatanii miti barbaaddee ganda sagal dhayxee haadha sagal jala dhayxee akka fatiyaan argattu maaliif naan jedha nama si goote wallaahi ladii haati manaa jabduu nama tokko kayoo inni gabbahee mul'atu inni akka gaariitti deemu bashannanu jireenya gaarii jiraachuu eegale gaafa ofumaa ka'ee harka ofiitiin ofitti dhaamsu
abbaan of dha'e gaal of nambisuu jettee miira oromoon ati akkasii jirta ana eessa jira jedhi of laali nutilleen ka iyyinuuf suusii hasaa qabaannee miti takkaahuu maqaa namaa ol baanee haasa'uu miti sii kana garaa nu nyaata hiriyaa kenna haadha warraa ta'e tanatu qaaliidha kalee irraa nyaanne kabajaa qabdi yeroo amma zamanni keenya kun akka itti akka jiru laali nama akka keetii jallaa kanaan dubartiin akkanaa kabajaa qabdu kanamni isiiyyuu hin argin ala taa'ee jabuuma isii sii ragu ati abbaan warraa raguu dadhabdee bultii ta'e facaaftee fatiyaa irratti nama biraa barbaaduuf deemuun kee dhugamatti akkamitti akkatti yaadduun na dhibe jechuudha. Anaan na dhibe anumaa bultiin tun dhimma keetiimi haati warraa tun bar haadha warraa keetitiimi baran silaa hiriyaadha na dhibe sii kalee jireenya bareedaa kan jiraatu akkuma reefsiin jedhe nama tokko yoo inni jabaatee gabbaa'e haati warraa jabduun duuba jiraachuu mul'isaa barbaada. Ofin dhaamsaa jirtaa bara nama si gootee fatiyaan garas deemtee gara deemtee dhiira namaa dhiira kamii ol si gootee ati immoo har'a deebitee abbaa makiinaa taatee makiinaa si bittee nama si gootee miilan lafan deemisiin jettee kana ol maas si gooti mee argitaa dubartiin akkanaa jirti takka takka yoo argite barbaadda mee ati kammaan isii olii ati barbaaddu telekoptera sii bittu moota xiyyaara sii bittu barbaadda jireenya gaarii kana si jaalachaa jirti yaa obboleessa kii ofitti hin dongoriin ammas ganaa jirta shahaadaan sin badin of dhaqqabi fatihaan haati warra keetii qaalin wallaahi dubartii isiin madaaltu hin jirtu takka takka argitaa jechuudha kennaa rabbi sii kennetti wallaaltee ala keessa deemtee halaakta bar kuni kennaadha nama maraan kennamtu bar ati garuu itti fayyadamuu wallaalta ani silaa atis naaf hiriyyaadha fatiyallee naa dumaashiidha hedduu si cabsuun barbaanne malee wanni siin jedhu waa hedduu afaan kiyya kana keessa jira siin jechuun barbaanne hiriyyaa kiyya gaa aara sirraan qabu hammeenya sirraan qabu maa bultii ta'e bareedduu tana diida jechuuf bar bar intalli atamma jala fiidu ta'e ililli jedhaniin taddichiin baddeen tun tamana isii keessa teettee osoo namni si bira jiru qaanyii dhabdee ka'i baar waan sitti ba ka'i mana hirribaa isiin tun keessummaa mana kee jirti maal gochuu mana hirribaatti isii wajjin deemti maal barbaaddi mana hirribaa keeti isii kalee safuu qabdu ta ilma dhiiraa yoo agarte kabajaan mataa lafa qabattee deemtu isii sani gaftee ta har'a nama dura dhaabbattee hiriyyaa kee dura dhaabbattee ka'i baar mana hirribaa dha innaa siin jettu tana jaalatteeme is gad yoo deebi'e namni akka kee kana taabaan akka kee kana taabar namni yooma dubartii takka irratti illee waa laallate hin jiraa miire eega rabbi si kaase miire ta dubartii tana olii sifatiyaa olii ilaaltee fuuta malee ta dhaabataan fatiyaa olii ta bareedumaan fatiyaa olii ta kabajaan fatiyaa olii ta kaayyoon fatiyaa olii hin argitu immoo ta fatiyaa olii yoo rabbi sii hire jechuudha ta akkasii barbaadda malee gad deebitee fincaan fatiyaa tan geenne tana jala deemtee bultii tee bareedduu tana diida intala dhamaatuu tana mee tasa fuudhee eegganne tan ta guyyaan ka'iina kori siin jettu tan mana hirribaadha innaa siin jetti bar ka'i baar mana hirribaadha innaa siin jetti safuu wallaalte haadha manaa akka qadduu hin beeyti asin waliyyuu galle haati manaat wallaahi obsa fatiyaa rabbi kenne silaa dubartoota maraa rabbi kenne milkooyne badhaanee turre gaafa kaan hordoftoonni kiyyanii yaadattu sa'aadaa jaarti isii fuudhe sa'aadan iyyitee boottee dachii gargalchitee torbaan tokko irraa dadhabne fatiyaan hanga wanni kun guutuun irra deemu hanga intalli safuun beeynetu waan kana guutuu irratti ooftu hanga jaarsi jallaan rabbi isii kenne kun illee isii tana tuffatee namummaa isii wallaalee isii tana akkanatti mataa dhukkubsu
قباتي بحر كنا نقول بحر كنا نقول أكز قول أكنا نقول بحر كنا نقول زيت دم في سيست لك هنجنة بركة بجان كنا أولي جروبا إنسان قت دبرتي كنا وسقب إنسان بده تسلافو تيو تعمل اللي يعني أنت جل تقول تقويا كايمان الربان وجين سينجر تقول زيت دم في سيست اللي يقدو واقر أجو جرانا كفتيا مودته كل شيء مودته تمام فتياتين هدو سجالن هدو سكبن نما سفوق أبو نما كبجاك أبو نما أوسك أبو ربي أوسسيكن أوسك أنا أمس ربي سيها دبلو أمس نيدا كبدا أبا وركيتي غاريدا الماس الراقبة في جل هاتو كبجما أما دين تكنا أوس أما دين تكنا ربي سيها كنو سنجد أكن ما أوس وربي في دون بيتو بحر أتمو hanga fatiya irratti dareedde kana ila ka amma booda waa dalaguu yaaddu iyyuu dhiisi hangi amma ati goote kunu wallaahi siif kafalamuuf ta'a arguu teessa barsiyaa namni har'a sibboon fatiyaa ture barbaaru maal ati sirra laallatta maal ati si tuffatta sila isi si tuffachuu qaba nama si goote gaa'e si tuffachuu qabdii hubarsila fatiyaan har'as أتي أكبرات ياد المال الراهوري شبسة يادني فتيهان الرز كونكولاتا كلانين قباتي أكبرات يرمور الديت كبجة سيتي في نمو ما في بريد ما يسيتي للنجيتو إيه سافد ذاك فتيها بريد تودي كاتا يزيولي يوجدات هنجر تو هنرقد دفي أكهريات نسياسي داما هذا وراكيك آلي تلا قبضو هاتي وراتيتون جابدو راجل أني هرياك ستي ماجرو yoo duraan arguu baatallee amma argi an silaasi tahe yoo duraan xiqqoo waan natti fakkaatanii dongorellee waan hiriyyaan kiyya kun naa jedhu laalee edda an hin dogongoree haati warraa tiyyaa tun jabduu akkanaati jedheeti wanni duraa yaada san lafatti naqee dhufee haadha warraa kiyya jala jala lafa dha'ee dhibama gaafadhaa jechuudha. Yoo ofii wallaalee akka isin jabduu taate hiriyyaan kiyya natti meen agarsiisee jiraa ka. Kana waan ta'eef hin dhaqqabdaa. فتيان أما اللي أوسك أبدي نما خبجاك أبو سيسترو جدي على سندربني دفي دي فما غافت دوني كبدا دي فما كسيغو تمو أبدي كبدا دي فما غافت هريوتا كيتي اللي هنارسن وري هر أكانت تسيبو نكون أورمو هر أكانت تسيفي فتيها بيكو كسيبو نكون يا بار سري جلتو كسينجا نكون gaafa ati immoo gara deemtee wanni ati jala fiigduun talli qullittiin tu jabduu si fakkaate tun fatee hamtuu goote tun argite dhugaanu amma sitti nu kana argite adeebitee ati fatihaa kana turabbi nu garsiise sitti kolfuuf ta'anii jechuudha. Kana mara of dhaqa bidafi akka sitti kolfine hiriyyaan keellee kaluu jirta odoo isiin dallantee alambaan hiriyoota kee dallansiifte isii qofa siyaaf. كن ربي سي كن كانت تقفن انت والله لو جرتا أورومو هكذا سيري فتتنا أرجو تجرا بحر سري جرت سيجتا جران كنا إسالو ريفا مغافتو دفي ودكا ودكا بيوان جلا ديم توان سفون كامنتنا جلا دلي فتيا كيتي ديبي فتيا تكبر جاتين تي فتيا ما تسير رابره دو تاتلي رابره دو فتيا ما تأمري كبجان ترى روجته فتيا كبر دو فتيا تنجفني جناجل بان لفردين تكل أشوف تيتا هم بيكا دبان دبتي كبجار جراتو كنا نجراتو أوفيسال بسيني دافيتي أوفلاك دام سهرياسي دام hordoftoota keenya isinillee yaada keessa nuu kenna odoo isin nu jajjabeessine odoo isin yaadne nuti haasa'u jirru kun sirriidha nuun hin jenne nutillee of abdannee akkatti haasa'u dongora obboleeyyaa keenyallee baga wajjin argitan jechuudha. Kanaafi rabbi si haala qabuu kanuu jirta of dhaqqabii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isin immoo warroonni fatiyaa dhimmamtanii fatiyaa miskiina jettanii kuun du'aayee kadhattanii fi kuun bira dhaabbadhaa nuun jettan
odoo biyya kana jiraatanii silaa gurbaa kana ilkaaniin nyaattan jedheetiin fudhadha jechuudha. Akka isin itti fatiyaa kabajjan jechuudha. Namni kabajaa qabu bakka mittuu ni kabajama. Kanaafi hin yaadina fatiyaa yoo obboleessa qabaannes nuti obboleessa isiiti. Obboleessa isiiti waan silaa jiru guutuu isii bira dhaabbachuu qophiidha. Isinis galatooma. Warri nu bira dhaabbattanis galatooma. Warri isiillee goggeessanii jajjabeessitanillee galatooma isin jechuu barbaada. Gurbaa dhamaa kanallee meebii kararra deebisaa. Akkasitti jajjabaadhaa bakkuma jirtanitti nageenya isinii hawwaa. Bye bye.